Harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eeddan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa akka har'a meeshaadhaan alatti garuu waan meeshaadhaan wal qabatee fi meeshoota gizee galuu yeroo bittaa akkasuma immoo meeshaalee elektirooniksii asirratti hin laaltanii isiniifan dhiyeessa. Maashinii miiccaa, baatiraa, daabboo waan akkasii kan hundaa wal qabatee wanta irraa dubbadhutu jira. Akkasuma immoo meeshaa akkamitti akkatti fayyadamu hojjisiifachuu qofa osoo hin ta'in mana keenyatti erga galeen booda itti gaafatamummaan maatii keenyaa maal fakkaata kan jedhullee wantoota tokko tokko dubbachuufan jechuudha. Tariitii warroonni muuxannoon akkasii xiqqoo isin hanqatee fi hookaniin immooyyuu amantummaan akka malee maatirratti ta'urraa kan ka'erraa gaafa meeshaan keessan isin jala xiqqoo walam jedhu aarii keessa akka seenne ofoo gannoo kan jedhuudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee miidiyoota adda addaati irra tarii barattanii jiraachuu danda'a. Anis immoo gahee mataa kiyyaa hojiin kun hojii kiyyas waan ta'eef dirqama kootis bahuudha kan jedhurraa jechuudha. Viidiyoo kana qabattee kan isin dhufee laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faaraa taatanii walaattan immoo sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taa'ichuun gabanumaan affeerraa kootidha. Egaa ka hojiiwwan argaa jirtanii hojii babbareedaadha kan baasaa jirru isiniin jedha. Akkasuma warroonni kanarratti yaada qabdan soorattan koottaa keessan isiniin jecha. Egaa ka jalqabee meeshaalee hojjetamee yeroo kara manaa galee akkamitti itti fayyadamuu qabna. Hanga nu gallutti baay'inaan amma ijoollee xiqqoo yeroo qabanidha baay'inaan warri galchattaniitu galchannee kana jalaa baafachuuf galfanne jettan jiru. Warroonni immoo guyyaa keessan jalaan geessaniitu galfattanis jirtan. Keessattuu warri guyyaan keessan odoo jalan ga'e meeshaa keessan galchitanii hojii keessanitti hojjechaa jirtan meeshaan keessan mana erga ga'een booda akkamitti akka qabamuu qabu xiqqoo ishiirraa dubbadheetan karaa meeshaa elektirooniksii darba jechuudha. Egaa yeroo baay'ee wanti baratamaa biyya keenyatti kaleessa kanuma kaleessaa qabannee nuti deemne jijjiiramni biyya keenya keessaa baay'ee sokkeetu jira. Warroonni biyya arabaa keessa hojjettan beektu. Saalooniin isaanii akkamitti miiccinee bareechinee erga wanni enneen booda waan aaru adda addaa yookaan itti afuufuudhaan itti aarsuudhaan karra isaanii cufnee mana isaa yeroo keessummaan jiru yookaan yeroo iidaa yookaan wantoota adda addaatiif banama jechuudha manni isaanii. Biyya keenya keessatti illee namni mana tirfii qabu waan akkasiiti jechuudha. Keessattuu warroonni meeshaa gurguddaa galchitanii akkuma saaloonii keessan sa'aan 24 banamee akka fe'etti namni seenee bahu hin qabu. Dhugaa isin maaliif haa ta'u meeshaa itti fayyadamuufidha kan binnu. Haa ta'u malee seera mataasaa qabaachuu qaba. Meeshanii gaafa waan anti jibti taajjabame keessaa abbaa manaa koo meeshaa galchee ganaa soofaan mana ga'uu fi waayifaatu mana jira. Ribrib jedhee dargaggeessi kun dhufee taa'uun tokkuma ta'e. Haala kanaan soofumti kun jalaa hin badu. Hanga kan soofaa hojjisiifatte kun galtutti jedhee hanga taazzabamu ga'echuudha manni tokko tokko. Garuu galata rabbii. Maatii horachuun gaariidha. Fira bal'achuun gaariidha. Ollaan namatti dhufuun bareeda. Haa ta'u malee mana keessa waayifaan gaafa jiru biyya keenya baay'inaan dargaggoonni shamarran fayyadamuuf ni deemu. Haa ta'u malee alatti fayyadamuun ni danda'ama. Mana kutaa biraa immoo firaasha lafa afatanii amma seera biyya keenyaa maaliin kutaa tokko kutaa keessummaa jedhanii teechifatu warri mana bal'aa ijaarrate jechuudha. Keessattuu warri meeshaa gurguddaa kana galchitan kutaawwan adda addaa ni qaba. Ka argeen jira viidiyoonis keessan. Na bira gaa yaa karaa miidiyaan dabarsu malee jechuudha. Warroonni akkanaa kun gaafa wanni ittiin kutaa tokko dhiisaa birriin isin yookaan nuti sun haa ta'u hin fayyaddii maatii keessan hin fayyaddii kutaan baay'inaan biyya keenyatti baratamaa ni kireeffama. Ishiisan garuu meeshaa keessan tursiifachuuf meeshaan keessan qulqullina qabaatee taa'uuf maaliif yookaan namni miiccadhaa yookaan hin miiccadhu yookaan haala biyya keenya wanni wal dhoksin hin jiru mana ormaa keessa jirra inni ta'u maaliif meeshaan kun gaafa qoshoosh yookaan xuraa'u miiccuun isaa nama rakkisaa keessattuu soofaa jechuudha. Keessattuu soofaa qulqullinni sun isaa baay'ee nama rakkisa. Seeftii ofii kan eeggatu abbaadha. Amma biyya keenya keessatti warroonni mana ellii ijaaree mana bareedaa ijaarree too qabu kutaa tokko firaashaa fi teechoowwan adda addaatitu kutaa keessa jira. Qursiin ganama achitti nyaatama. Misaan achitti nyaatama. Namni guyyaa hoo dhufe bunni achitti danfa. Saaloonii galgala maatiin gaafa wal ga'eedha baay'inaan saaloonii kan galan. Inni sunuu darbeettidha. Kutuma sanitti baratamaa ta'e kutuma san keessa turanii hirriibaaf karaa mana isaanii kan deemutu jira jechuudha. Haala sanii hoggaa seentan maggaarrajoonni isaanii kan hoggaa meeqaa bareedee akkatti jiru. Soofan isaanii odoo hin xuraa'in akkatti taa'eetu jiru akkatti bareedee hoggaa keessummaa
mana isaanii seenuu fi yeroo ayyaanaa jechuudha. Garuu haa ta'u malee nu galchinee achumatti ijoollenis achumarratti akaayii nyaachaa achumarratti biddeen gadi raaffifamaa akka achumarratti nus teenyee akka feenetti waa ifaa fayyadamaa kunis bahee sunis seenee meeshaan keenya tokko hin xuraa lama immoo wanta adda addaatiin illee hin dhiqna yoo jennu hookaniin calqisuun kan inni ittiin dhiqnu san jaalachuu dhabuu danda'a. Wanni hunduu seera mataa isaa qaba. Beekaa mana arabaa keessa warri qulqulleessitan. Wanni xarabbeezaadhaan qulqulleessinu wanni mastaawutiidhaan hin qulqulleessinu. Hunduu seera mataa isaa akkuma qabu san mana keenyatti illee xarabbeezaan keenya illee kan ittiin qulqullaa'u seera mataa isaa qaba. Bishaan inni miti kan qulqulleessinu. Qulqulleessaa mataa isaa qaba. Soofanis akkasuma seera mataa isaa qaba wanni qulqulleessinu. As deebitanii too gaafa wanta kanaas jalaa badu warra hojjete. Komachuu hin deemina. Warri hojjete si faana manan galu. Hojjete qulqullina isaa eegee wanta isaa hunda biraandii mataa isaa qabatee manatti isinii galchee sokke isin faana manan jiraatu. Kan alaafinnati yookaan itti gaafatamummaa mataa isaa fudhachuu qabu maatii fi maatii keessaniin. Akkamitti nama mana san seensisa? Akkamitti mana san nama laqa? Akkamitti warroonni teekinooloojii haa ta'u maa fayyadamnaa miti haa fayyadamnu dargaggoonni keenya shamarran keenya haa fayyadaman. Garuu immoo akkamitti eessa ta'anii fayyadamuu qabu kan jedhullee kana kun murtoo mataa keessaniiti malee warra meeshaa sanii hojjetu sanii miti. Kana mirgaa fi dirqama adda baasatii beekaa saniin jechuufanii kaanga kana ergan dubbadhee kara elektirooniksiitti tan darbaa elektirooniksii dursa kanarraa dubbachuu qabu baatiraalii daabbootiidha. Nuti yeroo baay'ee wanti baratamaa amala keenya ta'e waan baay'ee ta'e tokkodha kan jaalannu waan xiraatii qabu nama galeef garuu wanta xiraatii qabu xiqqoo taate waan xiraatii qabu boruullee naaturuufis waan hundaafuu jedhee kan laalu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti kara Finfinneetitti illee kan beeksisaa jiran biraandii kan ta'e baatiraalii daabboo saanii sadii kan qabu kan tirii kan qabu jedhanii too beeksisu. Inni sun biyya keessatti kan gaxxamamedha. Ani yeroo baay'ee xiqqoo iddoon ani maamila kiyyarraa bitu xiqqoo nama guddaa ta'anidha malee odoo dargaggoota kanaa fi miidiyaa wajjin warra wal konnaakti godhan ta'e isaanan qabadhee isinii dhiyaadha iddoo hojiititti jechuudha waa'ee elektirooniksii kana. Maaliif sirriitti isinii ibsanii baay'ee tokko gaadhee tanan. Maaliif baatiraaliin inni abbaa sadii sun jaalattanis jibbitanis meeshaan turkiidhaa dhufeet biyya kana keessatti gaxxamama. Egaa inni turuudhaafis abbaa isaanii sadii isiniin jechuufan jira abbaa isaanii sadii garuu yeroo baay'ee an abbaa isaanii lamaatan bitaa kanarraa kan ka'ee isaaniin ishiin sadaffaa sunii ishiin xiqqishuudha. Kiiloo takka yoo fuutedha kiiloo lamaayyuu amma duqeetiffaan kan qamadii ta'e malee baay'ee afuuffama waan ta'eef itti baay'ata kiiloo lamatti jechuudha. Sahaanii sanii jecha waan baay'ee keessa gala namni jechuudha. Maaliif ani kanan bitu hoo jaalattan hin fudhattanii yoo jibbitan abbaadhaaf deebi'aa kiisuma turkiitti gaxxamamee dhufee akkuma turkiidhaa dhufetti gurguramuudha jechuudhaan. Kanan bites kanan boodas kanan namaa bitu. Abbaan lakki abbaa isaanii sadii tanii barbaada yoo jedhe kara biraatti bitachuu hin danda'a kara kanaan dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Maaliif yeroo baay'ee erga abbaan barbaadeen bittuu illee naan jechuu dandeessan. Wannan ofiin bullees hin godhu ani namni jaalatee na kabajee namni 5 yoo na kabajeetu na ilaale gahaadha. Kan kaanisis immoo rabbituyyuu beeka jechuudha. Kanaafuyyuu haala kana isiniin jedha waa'ee baatiraalii hoggaan dubbadhe. Garuu haala kanaan dhiifama. Xiqqoo ishii egaa kaameeraa xiqqoo wanni jedhee jira kaameeraan hin dhiifama isiniin jecha kanaadha. Kara maashinii miiccatittis hoggaan darbee maashiniin miiccaa baay'ee garaagarummaa qaba. Asirraan isinii teechisa isatti maree. Wantoota elektirooniksii orijinaala ta'ee searchii yoo gootan argachuu dandeessanii amma yeroo kana keessa jechuudha bilbilli harka keenya keessa jira. Kanaafuu maashinii miiccatillee adda baasatii beeka isa gatii qofa laaluu danda'in kan nu turu. Keessattuu biyya keenyatti maabiraatiin dirgin billi jettee baddi bakka feetanis jiraattan rakkinni maabiraatii fi bishaanii hin jira. Gizee maabiraatiin badde sanitti tarii akka nu jalaayis baduu hin dandeenye tokkicha binnu. Keessattuu meeshaa elektirooniksiitiin maankaa bitachuun nama rakkisa yeroo baay'ee mata duree ayyaantotillee naan hin jedhinaayi. Kanaafuyyuu maankaadhaan bitachuun nama rakkisa. Tokkicha bittan waan bittassan kwaalitii bitaatti fayyadama. Waan tokko bitanii namaa hin ta'a ofirraa nan beeka waan ta'eef haalli itti bitatanii murteessadha malee jechuudha. Haalli itti bitatan hoggaan jedhu orijinaala fi kuuwwan garaagarummaa qabu malee isiniin jechuufanidha. Haguma kana ergan dubbadhee waa'ee maashiniitillee birrii keessan laaltanii kan gadi aanaan ni jiru sadarkaa sadiin jira maashiniin miiccatillee
asirra sinifantee itti maree kamtuu orjinaala akka ta'e jechuudha. Laalaa itti fayyadama bakka feetanitti bitachuu dandeessanii miidiyaan toleeraa bakka isinii tole haala isinii tole irratti bitachuu dandeessu garuu waan bitattan orjinaala yaa ta'u. Orjinaala immoo ta'eetoo gatiin isaa mooyyuu akkam seentanii sarchi gootanii ilaaluu dandeessan orjinaalli gatii meeqan jira yeroo kana keessa kan jedhu jechuudha. Haala kanaan elektirooniksiin tokko risiita mataa isaa qaba. Lama orjinaalummaa isaa sirchi gootanii argachuu dandeessan maqaa isaa barreessitanii biyyoota fe'ee keessatti arguu dandeessan jechuudha. Bilbila keessan irratti sirchi gootanii too haala kanaanii laalaa waa'ee maashinii miicatii fi baatiraa daabboo gubbaarratti isiniin jedha. Isa sahaaniin bakka feetanitti sahaanii bituu dandeessan gurgurama mana maashinii ta'a daabbootiitti mana maashinii isa kan biddeeniitiif kan daabboo bakka tokkotti oomishaniititti sahaanoon ni gurgurama. Waan gatii xiqqaadhaan bituu danda'amuuf isa meeshaa orjinaala dhiiftanii sahaanii ishii sadii sun baay'ee xiqqishuudha. Ishii sanii jecha hin deemina haa ta'u immoo gatiin isaatillee sanii gadi dhugaa qabdan kara gatiitiin illee yoo ta'e suni kan biyya keessatti achi turkiidhaan dhufee biyya keessatti gataxxamamu kuni gatiin isaatillee sanii gadiidha. Meeqanaan jechuu dandeessan? Anarra kan itti seenu hin beeku yeroo baay'ee rakkoon kee gatii himaa irratti naan jettan bakka hunda hin jiru maal godhu amma fakkeenya meeshaalee mukaa inni kaleessatti fuunee fi inni har'atti hin jiru tokko miti baay'ee warraa fagaateera jechuudha. Ijoolleen tanaan dura qabdii kennattan hagam akka kisaarra ta'u hojjechaa ta'u jiru warra hojjetutu iyyuu beekaa isiniin jechaa ta'u jira egaa haga kana ergan waa'ee meeshaa ifa isinii godhee viidiyoo meeshaaleetti walitti deebinaa egaa har'a xiqqoo tana dubbadheen jira hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtanitti nagaa naa ta'a.